Banglaadeshitti mormii uummataa kanneen hoogganaa turan erga ministeerri muummee biyyattii Sheek Hasiinaa aangoo fi biyya ishee gadhiistee baqatteen booda roobii har'aa badhaafamaan Noobeelii Muhammad Yunus ifatti hoogganaa mootummaa yeroo biyyattii ta'ee ni beeksifama jedhanii eegu. Barattoota mormicha gaggeessaa turan irraa amantummaa kan argateeru Muhammad Yunus kibxata kaleessaa pirezidaantii yeroo biyyattii ta'uun tajaajiluuf fedhii akka qabuu fi yeroo gabaabaa keessattis filannoon akka taasifamu ibseera. Mormiin uummataa Banglaadeshitti mootummaa aangoorraa buuse kun haallitti jalqabee fi itti ba'iisaa akkamiin madaalamaa jechuun as Yuunaayitid Isteetsitti Yuunivarsiitii Miyaamiitti qorataa fi barsiisaa kan ta'an Dr. Ittaanaa Habteef gaaffiin dhiyeesseef mormii uummataa yeroo gabaabaa keessatti mootummaa aangoorraa buusee jechuun haala ture ibsu. Mormiin amma Banglaadeshiin keessa jiru torbana furiyyuun goone torbanuma sadiif adeemsifame muummichi ministeeraa amma aangoo gadhiiftee gara Indiyaatti baqatte Sheek Hasiinaa kan jedhamtu waggaa 15 achirra ture. Dhuma kanarratti kan dubbii kana kaase mootummaan biyya sanatti akkuma biyyoota Afriikaadhaa qacartuu yookaan employerii guddaa waan ta'eef civil service keessatti qacarrii taasifamuu dhibbantaa 50 namoota an ofii kootii barbaaduufanii qusadhaa yookaan namoota barbaade qofan irratti qacaradha jedhee seera baafate. Kanarratti egaa silumayyuu rakkoon hojii wanta jiruuf namoonni baay'een hojii dhabdummaadhaan waan rakkataa jiranii fi dubbiinis bilchaatee qulqulee waan jiruuf inni kun dhuma dubbii ta'ee kanaan dargaggoonni yaa'anii ba'anii jechuudha. Akka muummeen ministeeraa biyyattii Sheek Hasiinaa aangoo gadhiisanii biyyaa baqataniif mormii dargaggootaa qofatu kana taasise jechuu hin dandeenyu jedhu Dr. Ittaanaan. Dargaggootuma kanatu aangoorraa ari'atee jechuu miti muummicha ministeeraa. Yeroo baay'ee dogoggorri uumamu maanni hiriirri gaafa ba'amu yookaan namoonni gaafa gara karaatti ba'anii jarumti karaatti ba'an sun waan aangoorraa ari'anitti fakkaata. Akka kana miti. Warri karaatti ba'anii gumaacha mataa isaanii qabu. Isaanii alattis immoo humnoonni hedduun jiru kan kanaaf gumaachan. Amma fakkeenyaaf yoo fudhatte muummicha ministeeraa Bangladesh aangoo gadhiiftee akka gara biyya Orlaatti baqatte kan labse hoogganaa waraana biyya sanaati. Jeneraala. Amma ituu isaan mootummaa sana bira gorra hamma dhumaatti jedhaniiti warri hiriira ba'an kun milkaa'uu hin danda'an. Akkasumayyuu. Mootummaan biyya Bangladesh haala kanaan aangoorraa buufamuu hordofee biyyattiin amma hawwii uummataa yookaan sirna dimokiraasiitti dhufuu dandeessi jechuu dandeenya gaaffii jedhuuf Dr. Ittaanaan yommuu deebisan. Mootummaan hin bu'ee jechuun egaa mootummaan nama hacuucu tokko yookaan mootummaa uummanni jibbu tokkotu aangoorraa ari'ame jechuun biyyi sun waan barbaaddu argatte yookaan gara barbaaddutti ceetee jechuu miti. Sirumaayyuu biyyoota hedduu keessatti rakkinatu jalqabee akka jechuutti ilaalama. Maaliif biyyi warraaqsa taasise hundumtuu yookaan immoo biyyi mormiidhaan mootummaa ofirraa kan qolche hundumtuu gara demokiraasiitti milkaa'inaan ce'aa jechuu miti. Biyyoonni hedduun karaatti kufanii hafanii, biyyoonni hammi ta'e immoo gidduutti hafanii, biyyoonni muraasni immoo milkaa'aniitu gara demokiraasiitti ce'anii jechuudha. Kanaaf carraan Bangladeshis kanaa ala hin ta'u yookaan hin milkaa'u an garuu battala kanatti milkaa'anii gara demokiraasiitti ce'u ilaalcha jedhu hin qabu. Sababi isaa mallattoon biyya sana keessaa mul'atu mallattoolee biyyoota kufaniiti. Itoophiyaa dabalatee warraaqsonni uummataan jalqabaman warraaqsa biyyoota Arabaa jedhamuun beekaman kan kaaba Afrikaa keessa turan biyya ollaa Itoophiyaa Sudaan keessattii fi kanneen biroo keessatti maaliif erga mootummaan aangoorra jiru tokko kufeen booda milkaa'uu dhabu jechuun gaaffiin Dr. Ittaanaaf kaaseef sababoota akka hin milkoofne taasisan keessaa 4 haala kanaan ibsu. Inni jalqaba dhimma diinagdeeti. Biyyoonni ce'umsa irratti milkaa'an biyya sirna hacuuccaa keessaa ba'ee gara sirna demokiraasiitti milkaa'inaan warri ce'an wanti isaan qaban diinagdee milkaa'inaan guddate yookaan diinagdee fooyya'insa guddaa agarsiise bu'aa diinagdee irraa argame immoo walqixxummaadhaan illee ta'uu baatu hamma tokko kanii qaamota hawaasaa maraaf adda qooduu danda'e. Inni lammaffaani seenaa isaan dabarsan irratti hundaa'a. Seenaa isaan dabarsan gaafan siin jedhu biyyoonni warri milkaa'anii biyyoota yeroodhaan qabsoo siyaasaa isaanii goolaban biyyoonni
waggaa baay'ee dhimma siyaasaa isaanii sukkuumuu irratti fooyyessuu irratti wal falmuu irratti yeroo dabarsan gaafa mootummaan sirna bittaa tokko yookaan mootummaan nama hacuucu tokko akka tasaa kufu wanta haaraatti hin ta'uu jechuudha. Isuma jalqaban sana itti fufu. Akka sababa sadaffaatti kan ilaalamu haftee maalii dhiisee kufe mootummaan sun kan jedhudha. Namoonni baay'een akkasumattiin gaafa ilaalani mootummaan kufeeraa jedhu malee mootummaan kufuu jechuun wanti hundumtuu isaa wajjiniin badee jechuudha. Biyyoonni hacuuccaa keessa turan sirna demokiraasii hin qabanii, paartilee jajjaboo hin qabanii, jaarmiyaalee gara demokiraasiitti isaan ceesisus hin qabanii. Kanaaf gaafa mootummaan akka tasaa kufu wal dhabdeetu dhalata. Akkaataa itti deeman irratti waliigaluu dadhabuutu dhalata. Warri hacuucaman gaaffii keenya dhagaa jechuutu dhufa. Warri faayidaa keenya nu jalaatu qaba jedhan immoo jara kana mormuutti galu jechuudha. Yeroo kana keessatti jaarmiyaan ittiin wantoota wal dhabdee kana to'atan hin jiru taanaan gara lolaatti seenamaa jechuudha. Akka sababa arfaffaatti wantoonni ilaalaman waa'ee hariiroo alaati. Biyyoonni milkaa'an yeroo baay'ee gaafati ilaaltu hariiroo alaa bayeessa ta'e warra qaban biyyoota mirga namoomaa eeguudhaan beekamanii wajjiniin hariiroo warra qaban jaarmiyaalee idil addunyaa kan akka mootummoota gamtoomanii jaarmiyaalee addunyaa wajjin walii galanii warra hojjetanidha. Yeroo baay'ee warri milkaa'ina agarsiisan. Keessummaa keenya Dr. Ittaanaa Habtee guddaan galateeffadha.